nagaan siniif haa ta'u waldaa ijoollee kakuu akkasuma waldaa biraa keessa kan jirtan sagaleen kun sheer ta'e kan naqamu obboloota koo hundi keessan akkam jirtu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u kutaa macaafa qulqulluu guutuusaa akkas hin dubbifattan nan barbaada mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 tokkorraa kaastanii amma 18 isa jiru guutuusaa akkas hin dubbifattan nan barbaada. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ani garuu yeroo kanatti lakkoofsa 18 duwwarra kan jiru isinii ibsuun barbaada sa'aatitti fayyadamuudhaaf jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u guutummaan kutaa kanaa barumsaatti kan isiniif dhiyeessu amma kadhannaadhaan waan seenuufan jechuudha. Kadhachuu waan barbaaduu fi waan kadhachuu barbaadufan jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama akka jedha. Kana keessatti ogummaan hin barbaadamaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ameen. Haleluuyaa. Kana keessatti ogummaan hin barbaadamaa. Lakkoofsi kun maqaa namaatiin waan dhaabatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Kutaa kana keessatti kan inni jechaa jiru kana keessatti ogummaan hin barbaachisa. Bara kana keessatti ogummaan hin barbaachisa. Yeroo kuni ta'u keessatti ogummaan hin barbaachisa. Baratti lakkoofsa kanaan hafuurichi hojjetu keessatti hojii hafuurichaa karaatti hambisuudhaaf waldaan kiristaanaa hamma lafarra jirtutti waan dandeessuuf waldaa kiristaanaa ogummaatu barbaachisa. Lakkoofsicha ittiin adda baafachuu kan dandeessu ogummaatu ishii barbaachisa. Ogummaan immoo Yesuus Kiristoosidha. Macaafni qulqulluun Yesuusin ogummaa keenyadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus maalii keenya? Ogummaa keenya Yesuus. Waldaa kiristaanaadhaaf maaltu barbaachisa? Ogummaatu barbaachisa. 666 maalidha jettee giraata gaabba'uun qabdu faallaa itti galuun qabu waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa lafarra amma jiraattutti hojiin 666 inuma diigama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inuma diigama. Guyyaadhaa gara guyyaatti waldaan kiristaanaa diigaa oolti. Hafuurri kun lakkoofsaan kan inni hojjetu. Lakkoofsaan hojjeta. Lakkoofsi isaa immoo 666. Kana keessatti ogummaan ni barbaachisa. Ogummaan ittiin adda baafatan jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ogummaan ittiin adda baafatan ni barbaachisa. Ni barbaachisa. Ni barbaachisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ogummaan ittiin adda baafatan hin barbaachisa. Ogummaa sun immoo eenyudha yoo naan jettan Yesuus Kiristoos isa fannoo irra oole, isa fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaase, isa du'e, isa awwaalame, isa awwaala dhiigee ka'e, isa ol ba'ee amma mirga Waaqayyoo abbaa jiru isa deebi'ee dhufu sana jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Humna maqaa kanaatiin yookaan ogummaa kanaan hojiin hafuura hamaa ifatti ba'a jechuudha. Waan biraa miti. Maqaa Yesuusin gaafa sin jettan maqichatti amantanii maqaa Yesuusin jettanii maqicha kana gaafa yaamtan hafuurri hamaan nama keessaa iyyuu jalqaba. Hafuurri 666 waldaa keessa dhaabatee waaqeffatu caraanee namoota keessaa deemuu jalqaba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Macaafni kan jedhu ergaan isaanii guddaan kana karaa barumsaatiin isiniif hafida. Barumsaan isiniif hafida. Amma kadhachuuf waan hin seeniif. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Agartanii? Ogummaatu barbaachisa gaafa jiru ogummaa biyya lafaa miti. Ogummaa barbaachisa gaafa jiru ogummaa herreegaa miti kan maatisii miti kan sinaasaas jiru. Sagalee Waaqayyoo. Ogummaatu barbaachisa maatisii sin jechaa jiru. Herreega hojjetta sin jechaa jiru. Maqicha yaamta. Ogummaa keessa ta'e sana maqicha sana yaamte eenyuun? Yesuus. Yesuus gaafa jettu jinniin caraanuu jalqaba. Bofti waraanamuu jalqaba. Jawween waraanamuu jalqaba. Hafuurri 666 waraanamuu jalqaba.
Yekatorra badia barama jana mariamos. Yesus Kristus sedang galani gudaran. Ulkasa kesa dikaranam. Ulkasa waldakam kesa yukan jurta. Sagale ku sherte ka sunnakam. Yerot sagale ku sunnakam. Ulkasa ka kesa. Ulkas ya polesa. Ulkas makakan ratia mama. Makan ku di gava yamam. Ini dibatan sen. Ini shitoran sen. Ini kimati dan sen. Rabagadalaba jalaba diabos. Warana mujal kabamma. Warana mujal kabah. Wanu fatani. Wandu batani. Wandi batani. Wanyatani. Wanu dani. Sinitikan gale amma. Hak sisudan. Iye sisudan. Taragame ba ujal kabah. Hallelujah. Ibidda tu nuve kam. Ibidda tu nuve jare. Ibidda tu nuve. Ibidda tu nuve. Ibidda tu nuve. Waaqayyo bira golati jirtu ibiddi waaqaa dhufeera amma. Ibiddi waaqayyo inni jawwee waraanu, inni boficha waraanu, inni dhonqolticha waraanu, inni afura dhibba jaaf jaatamii jaa waraanu dhufeera maqaa Yesuusi. Raba gada laba jala boodiyamos. Ibidda maqaa Yesuusi. Rifeensa mataa isaanii jalqabee qeensa miila isaanii. Ibidda maqaa Yesuus Kiristoos. Ibidda maqaa Yesuusi. Ibidda maqaa Yesuusi. Ibidda maqaa Yesuusi. Maqaa adda addaa boggaafattee kan itti galte. Daf waan nyaataniin, waan dibataniin, waan uffataniin kan itti seente, shittoodhaan kan seente, qibaatiidhaan kan seente, uffannaadhaan kan seente, ijaan kan laalaniin kan seente, waan dibataniin, waan nyaataniin, waan dhuganiin kan seente. Bai ibiddi waaqaa si nyaatu. Bai ibiddi waaqaa si nyaatu. Bai maqaa Yesuusiin. Bai maqaa Yesuusiin. Bai maqaa Yesuusiin. Daf afurri dhibba jaaf jaatamii jaa. Luusifer xonqolaan digimtiin budaan calleen waraaname maqaa Yesuusiin. 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 Ibiddi waaqaa bu'ee si nyaatu. Ibiddi waaqaa bu'ee si nyaatu. Ibiddi waaqaa bu'ee si nyaatu. Gola isaan jiran ibidda. Lafa isaan jiran ibidda. Biyya isaan jiran ibidda. Iddoo isaan jiran ibidda. Lafti isaan jiran ibidda. Ibidda maqaa Yesuusiin. Dhaabachuu hin dandeessu. Dhaabachuu hin dandeessu. Haqqisiisuudhaan, iyyisiisuudhaan. Bai maqaa Yesuusiin. 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 Ibiddi waaqayyoo si nyaatu. Ibiddi waaqayyoo si nyaatu. Ibiddi waaqayyoo si nyaatu. Nagaa isaanii kan nyaatte, eebba isaanii kan nyaatte, jireenya isaanii kan nyaatte, mul'ata isaanii kan nyaatte. Waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Karaa bilbila isaanii kan itti galte, miidiyaa adda addaa irraa kan itti seente, yuutuub irraa kan seente, feesbuuk irraa kan seente, iimoo irraa kan seente, waasaap irraa kan seente, tiktook irraa kan seente. Jawichi bofichi xonqoltichi afur dhibba jaaf jaatamii jaa. Luusifer waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami maqaa Yesuusiin. Mataan kee atarsa'u. Mataan kee atarsa'u. Mataan kee atarsa'u. Mataan kee atarsa'u. Mataan kee atarsa'u maqaa Yesuusiin. Waraanami. Hojii kee diigeera Yesuus. Hojii kee diigeera Yesuus. Inni fannoo irra oole Yesuus hojii kee diigeera. 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 Karoora kee diigeera. Kaayyoo kee diigeera. Mul'ata kee diigeera. Diigami maqaa Yesuusiin. Aboo mucummaanaa kenname sinabbooma. Namootatti galtee jirtu keessa. Daf godoo kee diigadhu. Bayi keessa. Bayi keessa ibiddi waaqaa si nyaatu. Bayi keessa ibiddi waaqayyoo si nyaatu. Bayi ibiddi waaqaa si nyaatu. Bayi maqaa Yesuusiin. 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 Bai maqaa Yesuusiin. Bai maqaa Yesuusiin. Shakatorra badia bora laba jela badia bo. Ibidda
ibidda ibidda ibidda ibidda ibidda ibidda ibidda maqaa Yesuusiin gubadhu 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 maqaa Yesuusiin bayi keessaa ibiddi Waaqaa si haa nyaatu bayi keessaa ibiddi Waaqaa si haa nyaatu afura 666 bayi daldala onlaayinii tiyaansiin maqaa Yesuus Kiristoosiin bayi maqaa Yesuusiin bayi keessaa maqaa caalu maqaa Yesuus si waraaneera si waraaneera si waraaneera si waraaneera si waraaneera ibiddi Waaqaa si haa nyaatu ibiddi Waaqayyoo si haa nyaatu ibiddi Waaqayyoo si haa nyaatu waraanami maqaa Yesuusiin waraanami maqaa Yesuusiin waraanami maqaa Yesuusiin hojiin kee diigamu maqaa adda addaa moggaafattee hojjechaa kan jirtu maqaa adda addaa moggaafattee hojjechaa kan jirtu maqaa kaampaanii adda addaa moggaafattee hojjechaa kan jirtu afurri dukkanaa si waraaneera maqaa Yesuusiin si waraaneera 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 maqaa Yesuusiin hojiin kee diigamu hojiin kee diigamu hojiin kee diigamu maqaa Yesuusiin diigami maqaa Yesuusiin diigami furri 666 Lucifer waraanami 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 gadhiisi deemi dhaloota kana gadhiisi deemi maqaa Yesuusiin waldaa kiristaanaa namoota qabdee kan jirtu gadhiisi maqaa Yesuusiin gadhiisi dhala namaa gadhiisi maqaa Yesuusiin gadhiisi maqaa Yesuusiin bayi keessaa maqaa Yesuusiin bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin ibiddi Waaqaa si haa nyaatu hojiin kee diigamu hojiin kee diigamu hojiin kee diigamu ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hojii kee diigeera hojiin kee diigameera hojiin kee diigameera hojiin kee diigameera karoorri kee diigameera mul'anni kee diigameera kaayyoon kee diigameera 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 maqaa Yesuusiin haleluuyaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu dhaaf eebbifamaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa akka sin jaaladhu sin kabaju sin gaarii gootanii beektu eegicha wariif sheer godhaa walii daddabarsa gooftaan sin haa eebbisu eebbifamaa Waaqayyo sin faana haa ta'u afurri 666 hojiin isaa kan diigame haa ta'u gooftaa maqaan isaa ulfaatu waa'ee afura 666 akkamitti lakkooftanii bira akka geessan akkamitti lakkooftanii argachuu akka dandeessan yeroo gabaabaa keessatti karaa yuutuubii isiniifan gadi dhiisa gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu barri keessanii fi jireenyi keessan maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u naaf eebbifamaayi inni biraa akkuma jalqaba isinitti dubbadhetti ogummaan ittiin adda baafatan afura 666 ogummaan ittiin adda baafatan ogummaatu barbaadama jedha yeroo kana keessatti yeroo afurri 666 hojjetu kana keessatti ogummaatu barbaadama jedha ogummaan ittiin adda baafatan ogummaan keenya Kiristoos Yesuusidha kanaaf akkamitti akka ittiin adda baafachuu qabdan akkamitti akka ittiin lakkooftanii bira ga'uu dandeessan hunda isaa karaa yuutuubii gadan isiniif dhiisa gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu naaf eebbifamaa guddaa sin jaaladhaa guddaa sin kabajaa akka sin jaaladhuu fi sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu naaf eebbifamaa shaaloom ayyaana waaqaa keessan haa tura sagalicha sheer walii godhaa gooftaan sin haa eebbisu naaf eebbifamaa yeroo isinii kadhadhutti milikinni adda addaa akka isinirraa mul'ate namoonni jechuudha yommuu kadhadhutti jechuudha milikinni adda addaa akka isinirraa mul'ate na dubbisuu dandeessu jechuudha irra deebi'ee akka isiniif kadhadhu karaa keessaa Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u afura kanatti birmaduu raawwattanii birmaduu bahuu qabdu afura kanatti raawwattanii bilisa bahuu qabdu waan ta'eef jechuudha buleessa keessan gammachuu urgeedhaanii lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 949 duwwaa 949 44 ammallee 44 xumurri isaa 81dha
Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kanaan argachuu dandeessu. Irra deebi'ee akka isinii kadhadhuuf jechuudha. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Hunduma keessan isinan jaalladha. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Hojii sheexanaa haa diigamu. Isinis birmaduu ba'aa, bilisa ba'aa, nagaa ta'aa maqaa Yesuusiin.